هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبت النجافة يا كيسوني. سامرا برانكي قلتوا هدا كليسا نجر رابعه. So وجيت كوجينا تنتولي بيجي كذا وجيدا قارو موت يو سيداني بكوجينا تنتولي بيجي نقطة ما نقطة وجينا تنتولي بيجي كذا. أما قارو يو برانكي سيقولوا هدا برانكي على سيقولوا هدا كذا. Hojii wanti baay'ee galuuf baay'ee jedhan isin immoo galuun barbaadu abadani baay'ee riyaatiya aga tokko wal gorsinee nama guutumaan guutti biyya kana keessatti isin malee jiraachuu hin danda'u nama malee jiraachuu hin dandeette jechuudha garaan pirankii gochuudha mucaa wayii Itoophiyaa jaaladhee mucaan immoo iyyuu kootu si fuudhaanaan jedhee sababa sanii galuu hedaa jedhaani biris dheengadda galchee ani beeku naata sakkaawna shakkuun isin oolu Tawajjih turtii godhaa itti dawwalaa sinin jedha dhugaa naata sakkaafnaan tasakkaawwan hin beeku isuma dhugaa sinin jedhetti himne mee waan isin naan jedhu ilaalaa jechuudha wajjin turaa itti dawwala ayee tandawala inkaasti yuqaame hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زرت على ابو قالت ربي نجاك وانزره هالشو ويه سيادة برما بدسلا ما كليس وجرك كبير ولا انت إيه شبكة رلين تربيت سنين تفكرت نجاك وجرا بيت ريبيت إيه دلنا الربيت درنا نجت يعني ما دلنا تندمر بيتا سبب ويتي فجي بيجارو ستيمون ناتل فاتي بيتا إن أجرو مجمرات فتيموت يومال نيرون نمر كان يبغى تسدي بمو ما تجري ما ndaga mubarsa galenge wantak نيتور كده نتفكرت نفسي ندعمو والله باي ndaga musagalenke maltat لا شبكة كيا مالي وابراتي متي akkasitti ani jechuun sitti imunna tulfaateetu maanzam jedhee bahee beektaa jechuun hojiin baay'ee naatee jira maacha akka hojjetaa ture hin beektan akkamitti kan dalagaan gaarii ta'eetiin jedhan beeksisamiidhaatti qayyaramee jira kanaafuu dalagaa baay'een an jettee malee natti hin jiru wanti mootuu yoo ta'an dhusiitiin hin jette immoo maaliif reefliis natti hima ani na cinqin immoo iyyuu wadde wallahi sagaleen kenna kan barsa miira waa takka maal ta'e hin beeku ani meeqoo erefoon irraa fuudha wallahi hin dhagamu sagaleen kanke meeqoo erefoon irraa fuudha nafsee hayyee tattaffi kawaasitti ma jedheeti beekta baay'eellee dhagamu waasitti ma jedheeti beekte amman dhaga'ama hin dhaga'ama amma xiqqoon dhaga'ama baay'eelleen eshi lubbuu natti himi ni tolkidha bakkee an jiru kana baay'ee dadhabbii dhiifamesse rakka qabu jechuun beekte ani mucaa wayii wajjin haasaa ture beekta jaappanii mucaa wayii wajjin haasaa jira ture sitti hin himne mucaan warra Itoophiyaati beekte achi booda bakka mucaan kalasaanii gali kootuutiin gali ani jireenya takkasii wajjin jiraachuu barbaada minaamin naan jedha beekta achumaan bakka hin beekta nama jaalatan tokko dhabu manna wanta isa barbaachisu hundaa godhu wayyaa kanaaf bakka ani saniif bakka galuu murteessee hojii gadhiisee beekte galuu murteessee hojii gadhiisee bakka akkam jedhee sitti immoo natti ulfaate mucaa baay'ee jaaladha beektaa bakka galii naan jedhee namni bultii nama hojii jaaratuu barbaadu akkam jaalalli kan beekaa yookaan kan beeksisiisamaa maali mire sanuuyyuu nama Itoophiyaa jiru asii galteetiin Itoophiyaatti dhiiraaf jecha eshi achi booda hoo jechuun bakka mucaan galii rakkoo hin qabu naan jedhee maallaqallee hin qabu maallaqas dhiyoo ergee hin beekta tokkoffaa badii guddaa akka qabdu gaafa kamin akka ta'etti immoo osoo natti himii waan tokko osoo ati hin jedhin amma galuuf yookaan himmootuyyuu nama jaalattu Itoophiyaa naa bilbila jettee kanatti jechuudha rakkoo guddaa qabachuun bakka kanatti akka ta'e hin dagatin haani
Dee kanaan qo'aati yoo irraa akka taa'e ala banaan shop sirreessi. Dhugaas lamaan godhare jechuun jaalalti jaalala. La bakka kanatti immoo bakka akkanatti maaltu hin jiru jechuudha. Jaalala kan ta'e si jamar waa'ee magaliitii kanaa yoo osoo natti hime ni beekta akka waan mana sitti galiisallee ta'ee waan kan yookaan wanta kan qabatu wanta ati na dhoosutu hin jiru jechuudha. Yeroo mana maaltu si dhala ture? Maal taate? Amma be jechuun sitti himu jechuun tokkoffaati wanti beekuu qabdu Samraa jireenya dhuunfaati biyya kanatti anaafati baay'ee waliin turreerra garuu jireenya dhuunfaa kiyya akkam godhare keessa galuu danda'a. Maaliif jennaan waan si jaaladhuuf jechuudha. Bakka badatti agaruu waan hin feene. Bas kanu waa biraa mootii sirraa hin barbaadu. jechuun amma ani mucaa kana hin jaaladhe beekta ani akka tira dhoogitu hin beeka sirumaayyuu akka ani galuu hin barbaadu waan ta'eef ani kalaas dhoyseetumaan mucaa taasaa ture mucaan galtu malee naan jennaan kalas galuu murteessee jechuudha. La galuullee hin dandeettu wantummaa ati haasoftu yoo wanta kanarraa ittiin haasiin kanaan fedhu. Jeeqoo sammuu kan ta'e akkam hojjeta haala akkamitti akkana gooneetiin hin jetta wallaahi baay'inaa jaaddeetiin hin jetta. Aaraanaaf jedhitiin. Namni erga kan itti yoo dagaraa mana wadhosota sanuu nama Itoophiyaa jiruuf asii kaalee hin galame. Jaalala bar jaalalaati Samraa wanti beekuu qabdu jaalala wara mucaa jaaladheera galuu hin barbaadaa sin jedhaara jireenya dhuunfaa keessa galuun immoo hin danda'amu hiriyaa kiyyaati jechuudha biyya kanatti garuu dhimma mucaa jaaladhee keessa galuu hin dandeettu. Nagalcha garamlee yoo asii gabbee hin gala jechuudha. Maaliif jennaan si jaaladha bakka wanti biraa hin jiru kanaafuu yoo wanti ati mootu yoo asii kaatee Itoophiyaatti nama jaaladhe nama nadheegaa jaalalli achii qaba akkanatti hojii hasa yeroo hojii dabarsee akkana wanti ati jettu tokkollee hin jiru ani siraa isa adda'u kanaafuuyyuu piliis kanaan waan akkana kana dhaabii jedhu yoo biraa jammartes hin jedhu. Ani dhiisuu hin danda'u Samiraa si maal taate ani dhiisuu hin danda'u haaya eeshi akkamiin godhadhee nam tokko jireenya isaa tokko ijaarrachuu barbaada miti kanaafuuyyuu ani galee mucaa wajjin jiraachuu barbaada gabaabumatti mucaa wajjin sargii godhadhee jiraachuu barbaada jechuudha hin barbaadu ani galuu barbaada. Birrii na ergi sin jedha birrii na ergi badde rabbi yoo sodaate sin jette galtaa jechuudha. Ibadi yoo huma akkana hojjettee sin jette atumaan tun yaa rabbi edaa ani waa'ee edaa na cinaa jirtu sin jedha malee edaatti qaata deemte edaatti qalbiin gara biraa jirta. Jechuun si maal godharee jaalalaan mucaan immoo iyyuu hin bareedu jennaan ila keessa namaa sin jedha sababuma isaan hojii gadhiisee sin jedha. Hin bareeda jennaani meera deebiinaa fi mi waan jettu waan kana. Mucaa kofla isaa yoo laalte jettamoo waan hunda isaa dasisi jedhee siin jedhe. Yaa rabbi boru sitti lakkii tuliita ta ofiitiyyuu anaaf jecha akkana godhee dhufte anillee waan akkana irra raawwadha jedha wanta hin taane lakkii kaayyoo kan kee of ta'ee jiraadhu kanaan kaayyoo kan kee hin dhiisin namaaf jecha yeroo wanti warri si guutamtetti wanti mara raawwachuu ni dandeetta maal hin jette kanaan iddee. Yaa boo dhiisi kaati khalaas nun cinqini nu dhiisi haya jiraachuu barbaada wajji galee ani. Si cinqa maaliif jennaan cinqama kan kee kan duubaa sana kan sitti dhufu agaruu haadha si cinquu naaf hoya jechuudha. Laala habiib ani galuu barbaada Samira la cinqin kabannaati jireenya dhuunfati kun galuu barbaada. Maal jette? Ingaltu wanti immoo si galchuu takkallee hin jiru. Inni dalagaa kiyya gadhiisatti ni dhufa achii booda wal agarra hin laatta gudii. Duuba nan cinqin kaa please baqa galuu heda siin jee baal. Ni dhufaa wal agarraa se jedha. Ayyee nagaatti ka ani galuu heda nagaatti siin jedha baqa. Ani mi'a biraarra liqeeffadhu birrii hin gala malee nafu. Mucaa akkana bareedu mucaa keessa nama akkanatti kana godhu kana akkana bareedu kana dhabe akkamittan jiraadha. Ara bareedumsi saala faalixuu hanaan akkana naan jedhi mataan nyaataatti ni jirta hanaan badde bar osoo argite kofli isaa osoo argite kofla isaa osoo argite deemsi isaa waa hunda isa si maraachisa keessa nama. Asuma teettee deemsallee agarte eebade asuma teettee osoo qaamaan biraan ga'een eebade kun akkanatti yaa rabbi maaltu akkana si maraacha yaa rabbi kiyya mucaa. Birri na ergi naan jedhe beeta ani garuu birrii siin ergennaa baqaatummaan nafseenaa kotti lubbuuti naan jedhe beeta banni keessa nama. Waan qabsirraa muchuun godheetanii achitti si dhiisee si biraa deeman agarta. Maal anaan asuma faana takka ittiin hin dhufu ani illee agartaa miti wallaati waan maraadhe siin dhufu.
Aboodii si kamaal gochuu natti dhuftaa miti duuba hay. Sila shaantaan irraa fuudhuu eddamu. Shaantaa waa sirraa fuudhu billaata gaafa san. Maa waa manni haaraa ta'e moo yoo wayii onnon haaraa ta'e. Hiriyyummaa waa'ee biraati waa'ee jaarsa kiyyaa keessa yaal jechuun waa'ee jaalallee kiyya fa'aa waa'ee nama jaalatu namna keessan seennaatti sirmaayyoo hay duuba kan dhiisi. Malee yoo ati deemte seenaa karaa malee yoo ati deemte niin jette hanaan mataan dhukkubseen filiis hanaan dhaabachuu dadhabee jira please. Ayyi akkamiin godhi jettaree ammatti dhiisi mucaa jechuu keeti ani mucaa dhiisuu hin danda'u bara. Hanaan jaalallee mana ati Itoophiyaatti jaalattullee sitti haa hafu. Ayyee deemi qaaba qaaba ani mucaa sannaa burra biiloksii godhu naa wayya ani mucaa sannaa burra biiloksii godhu naa wayya shi. Hunde. Sibiilok siguro? Ana biilok goote bini jettu bari aqaama kan ko yookaan nabira dhuftee nan ajjeesne wala garra. Silkii biilok goote malee ko bakka ati dhaabattuuf bakka ati jiraattu goollaan. Waranya. Prank taatee jirta anniitu birratti eeggadha. Prank taatee jirta anniitu birratti laalladhe. Ciao anniitu birratti laalladhe dhiifama qaama. Ara dhiifama siin godhu nagartaatti wallaalee ishee wal agarra. Prank taatee jirti. Ciao ciao ciao. Hojii kan keenyaa dhokanaan. Ciao amma hordoftoota kiyyaan nagaa jedhini baafadhu nurraa ta'e. Biyyete nagaa maal jedhaani nagarta nagaa na dhoorgitee jirta guyyaa san tola harkaa balleessee yaada. Hojjetamte garuu pirankii sirratti hojjedhe ciao ciao. Wallaala okay. Hordoftoota kiyya pirankii si godhadhee jira galtuun dhufadhee arti. Akkasitti isinin jedha ni galleen heduu hojii qayyarachuu bahee isin jaaladha viidiyoo laayik sheer gochuun dagatinaa bye bye.